سيجي بهنجاني جيرت راملا حيتنا تقربت إبيت جاللا من راها تكتبوت كتاب ربي سورة تكتب نيد اوف نجا مالي برين نيد اوف نجا مالي اوف نبرا مدري سو تكاتي بالبلن بنيني رفنان سنغافين دياتي ايه اما انا خيد دينا دي منا من جاني ني شون جرامي دريا ما مغدو اوتي بيتا كتاب ربي سورة تكتب كتابة دبسو يو يتو كتاب نما مقالات انا نبرا جرامي جلق برا خنان دبسو جالدا جلق برا خنان دبسو جالدا itti aana kaan كتاب جلوبالي وقرآن نمني مسلمة إيمانا لم ننجرو كن بيت كمان ما شاء الله yeroo baay'ee isa dabarsuun fedhaa waan ammoo isarra sammuun tun amma gizee silkii laaltee si dabbare galgala isa osoo banee isa dubbisuuf akka waan akkasirra silkii yoo laaltee akkasitti osoo silkii laaltuu hirriibni sin qabu. Nee banii nu garsiis ayaa kan bantee dubbisaa Quraana raam amma quraana hin jenne bara ammaan isa kaansanii osoo dubbistuu galgala akkasirraa kutaan siin jee. ati situ quraana osoo dubbisu Ani moo ati jette durri moo wayiin an seene. Ay ta'ullee waatu rakkoo hin qabu hagana hunda daangaa fi jibaa bira ga'uun illee hin barbaachisu hagas hunda hin jedhin jedhe yoo ta'e bareeda ta'ullee baatu. Eshi wallahi by the way amma quraana dubbisuu fi dubbisuu dhabu sani anaa fi rabbii beekaa garuu mee dhiiruma kaayiroo tana hunda keessa eenyu osoo qamoo jirtanii ka'ee isin biraa salaata eenyu jummaa isin biraa hunda gaafachuu dandeessa akka dhuunfaattillee eenyutu osoo barcaarra tattaa'uu namni kana walga'e eenyutu keessaa ka'ee salaata gaafadhuun mee abbaa fedhe hunu abdusseen as jala jira kijibaa yoo dhugaatee waan dhugaa irratti. Oh ati suduuja qabdaa iyyuu ati argeera maashaallah. Suduuja hin qabdu asirraa hin qabdaan. Dhugaaf jedha wallahi hin argine ani moo nama suduuja wayii hin argine an kallippe kee irratti. Wallahi ni jira. Bareeda. Rabbi si haa jabeessu. Jaartiin gisee du'aa namaa wati du'aa inni qeebalamtii jedhanii du'aa godhimee atillee. Ay du'aan kiyya suni siif rabbiin walitti jedhe taa salaatul quraana qara'u. Santanaa fi rabbiiti si haalaaf sujii du'aa godhe. Yaa si haalaaf siif qofa yoo sun ta'in uummata anaafillee uummata addunyaa irra jiru hundaafu haalaaf kisuu hin dinne waan. Atillee anamma atillee dhiyoota namaa ni beektaa. Osoo gastii irra jirru subii nagee subii salaatu deemaa hoggaati jettu dhagee. Inti maashaallah jaartiin salaatte kam jeetii. Maqaan hin gammadee anu. Yaa salaanni dirqama. Uummataaf osoo hin ta'in atufiif salaat ta'uufiif rabbii walitti nagaa ta'uu qabda. Yaa. Jabaatti bakka ammoo waan siin jedhe Amma. Waan siin jedhe kadiin hojiirra oolchitu Dirqama dhiisuun qabaa mere kana. Qofa suutaan dhiisi mara sitti hin ta'u. Suutaan yeroo dheeratu nu fuuldura jira. Tokkoffaa waan ati dhiisuu qabdu shiishaa jedhan qamaatee dhuggaaf siin jedha kan. Shiishaa bakka waanuma a'aaru kanneen keessa waanuma aara qabu kana hundarraa fagaachuu qabdu. Kompiliitii fagaachuu qabdu. Yoo ijoollee sababa ijoolleetti itti dhiyaatu taate ijoollee sanirraa fagaachuudha qabda. Ammaaf kanuma yaali. Wanni biraas eeggata. Yoo yeroo achitti dabarsu sammaan irratti haa dabarsuu jette annama sii godhee yookaan nama kubbaa waliin taphattu sii godha. Annama kaayiroo hedduu beeka. Yeroo kee maal irratti dabarsitu? Yeroo waan irratti dabarsu waan baay'een qabaa nuyi. Silkiidhaan nuka irraa kaasan oolle.
Dhageette? Dhagaa afaan waan hin jedhu. San sirreessi. Saniif ji'a tokko sii kenne ji'a tokko. Hojii manaa si haa ta'u. Itti yaadu. Hin xiqqaanne Yoo jiini ammoo tokko mana filate. ulfaatii jettee dhiisuu dandeetta. Onni si cinqeen jiru. A'uuzu billah. Qilintoo nan galchine bullootii shammaa kun mana hidhaati moo fuudha. Haa itti yaadi ka irra sitti tolu situ beekaa yaa wani gara hundatti wani kana filadhu siin hin jedhu. I just give you choice my brother. Namni Ishee ayyee. Ani bara ijoollee takka takka as jala yaatee baalagee maal ni beektaa? Hamzaa sitti hafuu wayyuu kana hundarra baalagee beeka. Baalagee kaayiroo sanuu tabiraa osoo hin ta'in. mana geessu yoo jarra wajjin akka fedhii keetiiti kana si darqaan jiru baay'ee itti yaaddu. Ma ani waan ati naan jette waa hunda niin fudhaa bara. Amala kiyyarraa maali ni beektaa? Namni waan atti himaa sesseeqaatiin fudhadha. Ishii jechuu baadhu amala kiyyarraa waa sesseeqaatiin fudhadha. Amma waan namni qoosaa naan ijoollee No, kolfaan jiru I'm serious. I'm very serious dhimma kanarratti. Kan dhimma kolfaatiin bitummaa jiru. ana amala kiyya bara namni yeroo baay'ee maa kokkofalaa oola jedhanii bakka sunnaadhaas sesseequun sunnaadhaas akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam jee Kolfi sunnaadhaan waan biraati. Laal kolfi sunnaadhaa jettee wayita waan qubna gari sitti kennu wayita waan jabaa sitti manillee jechuun sun tuffii. Sunnaan namaaf seeqachuun nama alaa sitti seenuun seeqachuun fuula garin simachuun zaati sunnaa biraasa. Wayita namni si gorsu ammoo jecha sammii ofiitiin fudhachuun isnoo sunnaa sunni qabi. Kolfoonni irratti madde sun ta'in dubbii san lamaa xaaxaal jecha san kuffisuudhaaf kolfuun nu. Waliigallee? ish Naree kuni fuudhaa miti fuudhama jedha uummanni gareen asirratti akka fedhe waan uummanni jedhu tasumaan dhaga'e. ishi bullootii hin dhaga'u waan namni jedhu atillee waan namni jedhu hin dhaga'in. No ani hin dhaga'u waaqni ishisiifaa jedhu. Ishi atillee si haa maal jedhu. Bakka amma si bira dhufa bakka gabaabdutti amma Dubaay san dhufee Koy habiibi garam Dubaayin dhufta osoo hin sirraayin Dubaayin dhufta. fixee barammaan dubbii waa hunda fixee. Asiyaa fi nu qiyaama lammataa keessa osoo tachiin sirraayin. Achi qiyaamaa lammataa jira lakkaa. Dubaayin keessa farda fudhattee gulufta habiibiin gulufta maashaallah. Inti si gadhiisna hin jarjarinta Dubaayin dhufta. Barbaachisa saniif hin kafalu jiraan wayi. Maali jettee mati? Ani amma kasiin jechuu jiru maali beektaa? Tokkoffaa kan fedhu ati ni qabda kunoo tokko ni qabda baay'ee. Si gattee yadin teessu bakka takka hijaaba kaachuu deemta moo si qorraa jira. Eesiin baxaan buqqisa namichaan uffata baasii jedhee gaafa. Intee? Oh waan ta'u yeroo nama Dubaay. Yaa eesiin buqqisa malee qorraa miti eesiitu banameera. Okay, eeshi. Amma tokko kanin asiin jedhu maali beektaa tokko ni qabdaa'u. Tolchitee qulqullina ani shamarree qulqullina eeggachuus. Shamarree qulqullina si eeggattuun fadha. Qulqullina kee baay'ee eeggatta waan ta'eef lammaffaa immoo sa'aattiin fadha beektaa jaartii xiyya tana'anii akka namaatii miti. Ati waan hin qabu dhiisi waan hin sirreessuu qabu natti himta. Wanni jechuun sanumarraa inni sitti himu jira bara. Sa'aattiin fadha dandeettii qabaachuuf barbaachisa bakka sanitti. Maali jedhu? Sa'aattiin fadhaan dandeettii san qabaachuuf si barbaachisa. Maali maatti? Afaan Oromoon beektu. Sa'aattiin fadhaan jaartii sa'aatti ni jiraame. Akka afaan Oromoo barreessiif gaabdus eega akkas ta'e.
Ah, komantii jala taasii dubbisanii gaayonii fi waan ta'e ani. Laahin haapingal. Sa'aatti. Oke, wan bira. Sa'a sa'aattiin fadha. Sa'a sa'aatti. Sa'a sa'aattiin fadha. Afaan warra keessanii hoo keenyaan adda bahuu qabe bullooti. Kaleellee loqoda kee kanarratti wanti takka kanaan galte. Ce'i ka biraatti ce'i. Inni kaani shamarree ammaa galgala. Shamarree amma nama qanjistuun fedhu. Shamarree amma galgala qanjistuun fedhu beekte. Waa hunda shamarree obsaan dabarsituun fedha. No, dhiisi sana. Kuni bari wannaadhaan waan sirraa'uudha. Wanna sama haa dhugaa dubbachuudha. Waan mana keessatti sirraa'uudha. You know, it's no big deal. Waan guddaa miti. Waan guddaa miti. Waan wal loluuf nama geessisuu miti. Dura kee kana sirreessiti, kee kana ka addunyaarra giloobaalii rakkina kee kana sirreessiti. Rakkina akka alaatitti qabu natti beekan beeku boshuu. Yoo beekti natti bita sirreessuu qabu. Rakkinni ati akka alaa qabdu moo? Rakkinni dhalaan bar rakkinni isiin akka alaa qabdu bari yoo baay'ee mul'atu. Rakkinni dhalaadha irra baay'inaan keessumaan nama cinqa beekte. Rakkina dhiiraa tokko ol beemu mul'ata malee rakkinni dhalaa baay'ina keessumaan nama cinqa. Namoonni tokko maal jammee taas jala yaari waan kana osoo miisee jala deebiste. Garuu wanni uummanni koomantii barreessaa jiru illee naan galle garuu it's okay. Okay, kan siin jedhu kanneen sirreessite ahla usahlan. Yaa di bakka adda kee taa'icca. Wanni biraawun hidhamattu amma si baasuuf yan. Because kuna dhuguu qabaana. Gorsa baay'ee Anuu dadhabee. Anuu gorsa osoo hin fudhadhu dadhabe bullootii. Amma ki gootu. Atilleen buna kee dhugiiti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بني آدم مراتين. Gartee hisbii kana komantii isaanii ilaaleetii gis takka reefu ijaan gisuma takka ilaalee beekaa yeroo baay'ee ittiin bu'u. Garuu wanni ani akka hin taane barbaadu osoo wallaayiti si waliin baru si waliin hojjedhu. Wallaahi dhugamaan hin barbaanne kana. Haminni. Asa koofiyyaa yookaan ofirraa baasu baastee ati nagaa rufin mul'isu yookaan immoo suuruu laayivii waraabu koofiyyaan sirraa bu'ee aanalla. Mul'atii waan akkana kanaa xixiqqoo tana biraa deekaa kun bara waan xixiqqishoodha. Yaa ani jedhe ilaa uummata as irratti akkasidha. Miira keessaa bee bullootii. Asii miti yeroo daansii gaafaan daansii taphattu tokko ni jiraami gaafa sanuu osoo nu taatu takkaan irraan buune dhiyoo tan akka tasaa filik jettee. Bakka daansii sanitti adeemnu. Balaa fidhalee gaafa nu. Daansii kan maal irraa kaatee akkasitti barachuu dandeessu. Waa hin taphattaa bara. Daansii sammuu. Tokkoffaa wanni irratti taasisan eegale Oromoon tun beeytee miiruma wal arrabsuu tokko keessa oolti guyyaadha. Kun ammaa komantii jala komantii sa'aa namni isaan bashannansiisu sa'aa sila namni amma hojiirraa dhufee rahaa godhu isaa waamuma arrabootii fi waamuma faallaa deeman beeytee Oromoo tana xiqqishoo bakka sammuu isii jijjiirree gara boqonnaa deebisuu qabna. Waan jiru Oromoo tanaaf bara wanni nuti hin yaadin hin jiru beeytee godhuu baannullee teenyee Oromoo yaannoo irra guddaadha. Oromoo tana bakka taphachiisuu qabna. Oromoon tun akkuma wal boocisaa ooltu kanarraa ittiin sii deemu jira qo'ee giiftii kiyya. Bakka kanarratti itti yaadnee bakka Oromoo tana bakka taphachiisuu qabna. Sa'aa takka Oromoon tun qoflaan dabarsuu qabdenne achirraa fuunee as deebifnee waa'ee san eegallee bakka namni baay'een namni ittiin kofliin hin jiru. Ati akka dhugaatti atiin tun
Video dia guyyaa natti agartee itti seeqin yoo ni jira. Yaa hedduu nama bohaarsa. Yaa daansiin kee uummatarraa layyatti gahe. Dhugaa dubbachuuf. Bakka Dubartiitu si wallahi Oromoo tana namni laa komantii viidiyoo tiisan abbaa fedhatee an dhibbatti itti amaneetiin gabbee arra waan kana godhuun qabajee godhaame Oromoon wallahi takka seeqatee hofleeti deebi'ee komantii badaa naa barreessa. Ani immoo inni seeqachuu san na gammachiisa. Komantii badaa naa godhu sanirra wani na gammachiisu inni seequu sani. Innis itti seeqee dabarsee bakka. Reefillee hedduu na gargaaraatti ta'e galatu. Okay. Suni nama seeqachiisu waan gaarii beektaa. Anillee waan sadiitti amana. Uummanni waan fedhayyuu siin haa jedhu yeroo sanitti seeqatu uummanni keessattuu uummanni Oromoo uummata hedduu gammachuun argine akka addunyaa biraatii wayita wal faana qabdu. Yoo seeqate si gammachiisa jedhe. Ati maaliif wayita dannati dubartoota qofa keessatti dubartii akkana si baasiteerti. Ati qixxee buutee maaliif miira addaatu sitti dhaga'ama moo si gammachiisa moo dubartii keessa ooluun yeroo hedduu maaliif si Baay'awee waan kanarra gaafiin baay'ee na gaafatamaa ture. Eega jaartiin na gaafattaniin deebisaa. Maali ni beektaa? qofa bullokii asirreeffamu. Jaartiin jedhin ammaa xiqqoo isii waan sirraa'uu qabu gaafa sirreessite jaartii. Bullootii jaartiidha. Rakkoon qabu waa'ee sanii miira san keessaa bahe gamana deebina gaafii keetitti. Waan jaartiin na gaafatteef hin deebisaa jira waan jiru irraa kanatti amani dhaggeeffadhu. Jaartii jechuun isin biratti dulattii wayiin haadha nama guddaa wayii ta'uu danda'a. Laakiin Nima jedhamti. Eeshi. Amma waan kanarratti shamarreen ani dirqamaa walii qabadhee jidduu taphadhee isin jiru maaliif beektaa? Shamarreen tuni akka waan gartee nama oowwi fixee takkiifa jala dhaqee yookaan mukayyafa jedhama. Nama mukayyafa jala dhaqee qilleensa fudhatu ni jiraami. Yoo xiqqoo dhuftee na bira dannaste sammuun isiitu mukayyafa fudhata qilleensa bareedaa fudhata. Yeroo baay'ee warra onlaayinii kanarratti nama dhabaara. Mucaa obboleettii xiqqaa takka hojiidhaa galee achi laayivii na laalaa ooltee amma kolfaa. Ati itti fufi. Bala mucaa kana wallahi si warri laayivii kun abaarsuma qabdan. Abaarsa. Maal abaaramu? Maal abaaramu? Alla gamta. Ati itti fufi. Waan yoo fagoon dhuftu. miira keessaa bahe jeen waan yoo manuma keessa nu galti. Nakkatti nun dhageessatti. Ati gooti. Waan yoo manuma keessaa nutti hin ta'in dhaggeeffadhu. Isiidhaanis akkasii jeen. Rabbi jedhi koofiyaa kanatti Kana- fudhati. Maaltu Egaa waan yoo taasisaa. Nama mana keessa taa'ee koofiyaa godhatee taa'anii suma arge. Ati bara rakkoo qabda baraati. Ati rakkoo qabda maali tokko faara maali beekta? Namni suma. Mataan gallaa. Usa billah. Sere kee gibee dee uffata kee jijjiiran. Si qo'aas. Wallee bakka Rakkoo- jiru kana uumamanii ka jaarsanuu fi sisuun nama akkanaati ati. Laakkunoo amma nama sa'aa yoo namni asirra jiraatillee nama xorseenu sana amma nama akkanaa kana gabbaasi. Ati bara rakkoo uummata Oromoo bichaa miti bara rakkoo nan qabu. Amma kun afaan isii jalaan bahu. Tanaafin jaabar tanaafin Oromoo tana ofirraa eegaa jira. Ganama Sa'aa tana ulaa badeessi seera malamni. Koffiyaan kuni diimaa kuni bulee kuni wayni xajjii jedhaa ture. Ishi waan takka qofaan siin jaa bullootii amma osoo naaf ati bakka san qaamaa wal bira jiraanne bantee nuti seente manutti hin seenne. Miilaan rakkoo Oromoo. Kanaafuu akkanan ta'edha Oromoo. Yeroo baay'ee maali beektaa? Ani Oromoo irraa wanni jibbu yeroo baay'ee maali beektaa? Amma jiraattota magaalaa Kaayiroo kanarrattu yeroo baay'ee ni agarta. Yookaan sii qama'u jiru haa ta'u yookaan sii kilaasii ciisu haa ta'u
Sa'uma ati ustee kanumatti teessoo kana fa'aa dhufee ulaa isa dhadha'uu dura ulaa banee seenuudhaaf yaada. Akkasni gaarii miti. Yaa haqa. Jabdu. Bullootii yakkiin jeeti. Gaafii kaan itti deebina kaan gama kaan itti deebinaati. Atillee nama namni sii dhufee baqa deemfataa ji'i. Bunallee dhugaa. Ati waan sirraa'uu qabdu dasirreessi. Waan sittin amma baay'ee nama irratti naafatiisi. Ishi rakkoo gahu waan ta'an gama siin haasoo hin rakkoon qabu. Haasoo itullee hin callistu. Jiru ufsi ajjeesisiisti waldoo kiyya baay'ee haasoo. Tun jirtuudha. Isiin jirtuudha arkeera isiin jirtuudha ammaan tana isiin osoo baras gaafii dubbiirraa akaraa fixe osoo naaf fete qaamaan achi tattaa'u jiraannee waan biraa takkatti illee jiraannee orma seenti. Isiin jirtuudha ani duutuudha. Laa jechuun ganaa hin xaxawarree waan jedhamu malee. Keessi tafsiira baay'ee hin xixana gara iyyuu hin dadhabne. Mana sun dadhabne. Maqaa bullootii yafataan hajii deeme. Baay'ee.